السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما هركفوني كم جرت هردن كني كنين channel أفريقيا سامسونج إرتين هردتن إجا نجيني كنجا بكجرتن هندت سنوكا كابو توليجا هردتن كني برنوتا كني كنراتي ولد دبنا جرا إجا برنوتا كني كنرا كيساتي حالا ستوري فيسبوك كيساني جلاتي فيديو ديرا متأثر نتني سدكرساي جود إجا يرو كنا سنجدو فيديو رمت نسدان وسو فيديو سن الراهن تنتي غوتو فيديو سنا akkamitti akkasin itti maxxansuu dandeettanis ni garsaa hamma xumuraatti viidiyoo kana daawwadha irraa fayyadamaa sin jedha kanneen jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Samsung hordoftan barnoonni keenya ta'e chaanal keenya subscribe godha viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaalattan like godha hiriyoottiin keessanis qoodaa sin jedha gaafii fi yaada qabdan koomantii irratti nuuf katabaa tole egaa hordoftoota keenya maal gootu Google Play irra galtanii Google Play Store keessan irra galtanii Facebook Lite gabbuufattu jechuudha Facebook Lite namoonni hunduu ni beekan jedha yaada isa kana jechuudha Facebook Lite Facebook Lite isa screen bilbila irratti argaa jirtan kana isa kana ni buufattu erga buufattanii booda maal gootu login gootu jechuudha yookiin ammoo akkaawuntii keessan itti guutu akkaawuntii yeroo jennu emailaa fi paaspoortii kan Facebook keessaniin ittiin seentan sana itti guutanii login gootanii seentanii jechuudha seentanii akkuma nama fayyadamutti fayyadamtu jechuudha sana booda erga seentanii booda erga login gootanii booda maal gootu keessaa baatanii maal gootu gaalarii keessan eegaltu jechuudha gaalarii keessan irra eegalta yookiin ammoo faayila keessan iddoo viidiyoon keessan sun yookiin ammoo viidiyoon istoorii Facebook irratti maxxansuu barbaadan sun jiru irra deemtu jechuudha sana booda maal gootu video sanarratti al tokkoof ni cuqaaftu sana booda asirratti mallattoo sheerii tan asirratti argattu al tokkoof asirratti ni cuqaaftu sana booda deebitanii maal gootu jala irraa gara oliitti akkanatti ol harkisuudhaan sooshaala isin iskiriina bilbila keessanii irraa qabdan yookiin ammoo mobaayila keessanii irraa qabdan asirratti ni argattu jechuudha isaan keessaa kan filattu maal gootu Facebook Lite irratti ni cuqaaftu jechuudha Facebook normal osoo hin ta'in Facebook Lite Allahu Akbar Facebook Lite irratti erga al tokkoof cuqaaftanii booda maal jedha add to Lite fi your store to sinif baa jechuudha sana booda maal gootu your store kanatti al tokkoof ni cuqaaftu sana booda obsaan eedu okay obsaan eegdu tole assalaamu alaykum warahmatullahi erga inni haala kanatti as isiniif dhufe booda maal gootu viidiyoon kun yeroo istoorii Facebook keessanii irratti maxxansitan paablikii irratti maxxanaa jiraaf yookiin ammoo akka namni hundi argutti isiniif maxxanaa jiraa fi jiraachuu dhabuu isaa adda baasuudhaaf maal gootu mallattoo siitiin kanatti al tokkoof ni cuqaaftu sana booda asirratti paablikii yookiin ammoo isa gubbaa irratti argamu yookiin ammoo jalqaba irratti argamu paablikii irratti sanduuqa duwwaa fuulduraan jirtu irratti tuqaa tanarratti halluun giriin halluun biluun tun guutamuu yookiin ammoo cuquliin tun guutamuusi ni mirkaneessitu erga isii tana mirkaneessan yookiin ammoo paablikii tanarratti guutamtee jiraatte duubatti deebitu erga duubatti deebitanii booda maal gootu fuula kanatti as deebitanii share now iddoo jirutti al tokkoof ni cuqaaftu sana booda stooriin Facebook keessanii isiniif maxxanuu eegalaa jechuudha egaa nama hanga inni maxxanuu yookiin ammoo hanga inni poost ta'u achirratti yoo eege viidiyoon kun ni dheerata isin ammoo eedanii ilaaluu dandeettu jechuudha tole egaa of jechuudha barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata hanga barnoota biraatiin deebinee dhugeenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo